keenyaa deemnaa. Oduun keenya har'aa akkuma duriitiin jalqabnaa waraanni kaabaa akkuma itti fufetti jira. Isaan eegallaa waraanni kaabaa kuni har'aa hanga durii isaan waraanni hin jiru. Iddoo baay'eetti waraanni Tigraay kuni har'aa waan qabbanaa'ee oole fakkaata. Waraanni naannoo Hawuzeenitti garuu akkuma itti fufetti jira dhageenye jirra. Achitti agammaa injifannoon kana jedhamee argame hin jiru. Walumaa galatti waraanni fi walitti bu'iinsi kuni akkuma hammaatee fi waldiddaan kuni akkuma itti cimetti deemaa jira. Sanaan ala wanti ta'e homtuu hin jiru. Yookiin wanti nu dhageenye hin jiru. Wanti nu dhageenye jiraachuu mala. Wanti gurra isin buusu hin jiru. Waraanni kun itti fufuusaa malee. Gama biraatiin waraanni Eritiriyaa xiyyaraanii fe'amee bahaa jira jedhameera. Waraanni kun guutuu waan bahu hin fakkaatu. Amma biyya gara Suudaanitti waraana waan deemaa jiruu fi Suudaan wajjin wal waraansaaf waan deemaa jiranii fi kanarraa kan ka'e tarii amma tokko achi keessaa baase jedhee warra international community'n kunis namoonni garagaraas waan dubbachaa jiranii fi waan garagaraa jechaa waan jiranii fi isarraa kan ka'e tarii baase jechuudha fi gochuu ni danda'a. Baase hin jiranii barii eessa jiru biyya kana hin jiranii jechuudha fi ta'uu danda'a. Namoota tokkos ofirraa egaa akkas jedhee propagaandaafis ta'uu danda'a. Maaliif namoonni tokko mufatanii jiru. Namoota mufatan sanas araarfachuudha fi ammaan achi waraanni Eritiriyaa hin jiru jedhee deemanii jiru jedhee achiin booda kanafanii wayyaa loltuu Itoophiyaa kana itti godhanii duras akkasitti baay'inaan kan waraanaa turanii haala saniin egaa biyya keessatti hambisachuu barbaadaa jedhu. Sana malees haala saniin gara Suudaanittis erguu barbaadaa jedhanii jiru. Egaa oduun gara kaabatti qabnu kanuma har'aa gara oolmaa Oromiyaatti deemnaa. Oolmaa Oromiyaa jala oduu hedduu qabnaa. Egaa oduun keenya jalqabaa koleeraan ka'ee jira jedhama. Koleeranii dhibee hamaadha. Koleeranii iddoo baay'eetti bade jedhamee yaadama. Garuu darbee iddoo tokkotti mul'ata. Har'a garuu mootummaan gamtoomanii akka ibsetti naannoo Oromiyaa, Sumaalee, Kibbaa yookiin Sidaamaa keessaa Affaar akkasumas naannolee tokkotti koleeraa mul'atee jira jedheera. Kanaaf koleeraa kana dhibee koleeraa kun hamaa waan ta'eef of eeggannoo guddaan godhamuu qaba. Actually koleeraan amma akkamitti akka ka'ee fi maalirraa akka ka'e hin beekamu. Garuu koleeraan most likely kan inni ka'u yeroo baay'ee yeroo gannaati. Kan darbus yeroo gannaa baay'ee daddarbaa garuu ammatti akkamitti fi maaliif akka ka'e maaliif yoonniinis dhuguma mirkaneeffate kana jedheen ganaa waan qoratamuudha waan laalamuudha. Hundumaaf iyyuu uummanni keenya of eeggannoo guddaa gochuu qaba. Waan kanaaf koleeraan kun ka'ee jennaan namoota baay'ee miidhuu waan danda'uuf dhibee hamaa waan ta'eef uummanni keenya of eeggannoo barbaachisaa godhuu qaba. Keessattuu iyyuu mana boolii gaafa fayyadamanii akkasumas qulqullina ofii qulqullina naannoo eeguun baay'ee barbaachisaadha. Bishaanis otoo hin danfisin dhuguun hin barbaachisu. Bishaan hundumaayyuu bishaan bakka jirutti bishaan kan ujumoodhaan dhufus haa ta'u bishaan ujumoodhaan hin dhufne laga waraabamu hunduma isaatiyyuu danfisanii dhuguun fala jennee yaadna. Lammaffaa walumaa galatti qulqullina fi qulqullina dhuunfatii fi qulqullina naannoo eeguun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf uummanni keenya kanarratti akka of eeguu gaafanna. Gama biraatiin Beenishaangul ammas namni 115 ol ajjeefame jedhameera. Kuni lakkoofsi kuni iddoo garagaraatti lakkoofsa garagaraatu jira. Miidiyaan tokko akka jedhanitti 60 jedhu tokko 115 jedhu tokko immoo 150 iyyuu ta'edhu tokko immoo ganda guututu gubatee jedhu. Hundumaafiyyuu Beenishaangul Matakkal aanaa Dibaaxii jedhamu san keessattuu ganda Daalattii jedhamu sanitti wanti kun kan ga'e badiin kun kan ga'e jedhaniiti kan dubbachaa jiranii. Haala kanaan egaa Matakkal kana duraa
warra Beenishaangul harkaa baatee Abiyyi harkatti galtee jirti. Abiyyiitu bulchaa jira. Abiyyi amma bulchaa ta'ee bakka jirutti waan hundumtuu iyyuu eegamee namtichi Asraat Dineeroo jeneraal namni kuni leetanaal jeneraal Asraat Dineeroo jedhamu amma komitee wayii hundeessee Abiyyi irraa ajaja fudhataa waan sana eegsisaa jira. Otoo waan kun eegamaa jiru rakkoon kun kan ga'e akka jedhamutti rakkoon kun ka'umsisaa eessayyoo otoo hin ta'in Bahar Daar jira namoonni baay'een rakkoon kun amma kan uumamuu danda'eefis jedhu amma warri Beenishaangul mootummaa federaalaa wajjin mari'atanii mootummaa federaalaa wajjin mariin irra gahamee hanga torban lamaan dhufuu kanatti waan naannoo sana jiru warra nageenya jeeqan nageenya booressan hundumaayyuu naannoo sana kaasanii naannoo sana barbadeessanii achiin booda torban lamaan booda Matakkal naannootti deebi'a. Naannoo jalatti deebi'a. Naannoo Beenishaangul jalatti deebi'a jedhamee ture jedhanii walumaa galatti egaa ammasitti dhufnaa warri bilchiginnaa Oromiyaa wanti kun sirrii miti heeraniis heera biyyattiitiin ala jedhanii jiru. Warri kunis akkasuma jedhanii jiru. Kanarraa kan ka'e dhimmi nageenyaa kuni erga mirkanaaf erga qulqullaa'een booda dhimmi nageenyaa kuni bakkatti erga deebi'een booda Beenishaangulitti haa deebitu jedhanii ture. Warri Bahar Daar immoo waan kana falmanii jiru. Maaliif akkamitti deebiti? Nageenya amansiisaan uummata keenyaaf hin jiru jedhanii jiru. Akkuma kaleessa isinitti illee achi namoonni hedduun buqqa'e jedhanii namni nama 20,000 caalle kan buqqa'ee fi nama 200,000 achi qubachiisuudhaaf sochii guddaan godhamaa jira. Kanarraa kan ka'edha egaa isaan kana warri yoo dhagaa warri Beenishaangulis akkamitti isaan kuni ta'a jedhanii dafanii nutti deebi'uu qaba. Ji'a tokko keessatti nutti deebi'uu qaba jedhanii warri Beenishaangul gaafannaan badiin kun ammas deebi'ee kan ka'e egaa maddi badii kanaa yookiin maddi ajjechaa kanaa maal akka ta'e hin beekamu garuu dubbiin jiru wanti argisiisu dhimmi Beenishaangul kunii fi dhimmi Matakkal kuni akka furmaata argatu hin barbaadamu. Warri Amaaraa kan isaan amanuu danda'an kan isaan dhumarraa rakkoon kuni dhaabatee rakkoon nageenyaa kuni argame kan isaan jedhanii yaadanii yoo naannoo Amaaraa jala gale qofaadha. Haala kanaan egaa naannoo Amaaraa jala haa galu jedhanii halkanii guyyaa irratti hojjechaa jiru. Garuu waan milkaa'u hin fakkaatu. Waanuma turree ilaalluudha. Hundaafiyyuu naannoo kanatu jira. Gama biraatiin Abiyyi bakka dhokatee har'a mul'atee jira. Naannoo torban lamaatti erga miidiyaa irraa fagaateen booda har'a jira jedhee as bahee jira. Har'a jira jedhee kanas bahees muddamee miidiyaadhaan nutis kaleessa dhiyeessinee jirra. Ergasii sooshaal miidiyaa guutee jira. Abiyyiin jiru. Abiyyi baay'ee dhukkubsatee jira. Erga jedhaniin booda mul'atee jira. Abiyyi eessa jira? Eessa ture kan jedhamu baay'een wal falmaa jiru. Namni as ture iddoo kana ture hin jiru. Namoonni tokko lakkee gara Eritiriyaas deemee Abiyyi Isaayyaas wajjin mari'achaa ture. Maalii ture? Bashannanarra ture kan jedhanis jiru. Garuu Abiyyi waan amala isaatirraa biyyaa bahee yeroo dheeraa turuu hin barbaadu. Biyyaas kan hin baane biyya Awurooppaa Ameerikaallee deemu kan hin feene waan aangoo isaatiif sodaatuudhaaf achirraa fagaatee waan tokko uumamuu ni danda'a. Fonqolchi mootummaallee geggeeffamuu danda'a jedhee waan sodaatuuf hin deemu. Egaa kanarraa kan ka'e tarii yeroo gabaabduu wayiitii fi biyyoota biraatti yaalamee deebi'ee jedha warri jedhan jiru. Isa turre nama amansiisaa. Ammallee miidiyaatti gaafa dhiyaatu kaameeraan alaalaa kan kaase maaliifii fuula tolaa hin qabu akka dhukkubsatee hin beeksisaa jedhanii namoonni fuula arganii kanarraa kan ka'e fuulli isaa akka sirriitti mul'atu hin barbaadu. Garuu propagaandaadhumaa fi biyyattii uummanni biyyattii hin jeeqama jedhanii waan shakkanii fi
Sanaaf jecha Abiyyi fagaatee miidiyaadhaan akka mul'atu godhamee Koishaa deemee Abiyyi Koishaa deemee Shimallis Abdiisaa wajjin mul'ate malee wanti biraa hin jiru, waan addaa hin jiru. Dhukkubsachuun isaa dhuguma ture jedhaniiti kan nutti himani. Egaa oduun itti aanu bilchiginnaan Amaaraa tokko bilchiginnaan Amaaraa kuni waan isinii dubbise wayya waan inni jedhee Shimallisii fi Taayyee wajjiniin hojjechuudha mannaa natti hafuu wayyaa yookiin kadhattuu ta'ee hafuu wayyaa waan jedhu wayiiti kan inni dubbatee. Namni kuni nama kana dura kantiibaa Gondar turee fi amma immoo kan biiroo qonnaa Amaaraa hoogganuudha. Namni kuni maqaan isaa Taqabbaa Tabaabal jedhama. Isiniin dubbisaa waanuma inni jedhe waanuma inni post godhe በቁርጡ የትግል ወቅት ካልነበሩ የኦሮሞማ ቡድን ጋር አልሰለፍም ኃላፊነቴንም ለቅቄያለሁ ተቀባ ተባባል ከታዬ ደንዳ እና ከሽመልስ አብዲሳ ጋር በአንድ መስመር መታገል አይደለም ለምግብ እንኳን በአንድ መስሪያ ቤት መቅረብ አልፈልግም በመሆኑም በአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ምክትል ኃላፊነቴን በፍቃዴ ለቅቄያለሁ ከነርሱ ጋር ከመሰለፍ እንጨት ፈልጬ ቢኖር እመርጣለሁ ደረጀራ ነምኩኔ ካና ጀቹኔ ጋ አኒ አብይ ፋ ወጅኒ ዮኪኒ አካይኒ ጀሩቲ ታዬ ደንዳ ፊ ሽመልስ አብዲሳ ወጅኒ ሆጀቹን ሂንደንዳሙ ሚቲ አባ tokko keessa ta'anii wajjiniin hojjechuu yoo mana tokkotti yookiin nyaati dhiyaate mana tokkotti manuma tokko keessa ta'anii iyyuu nyaachuun namatti hin tolu. Namoonni kun nama harkaati. Namoonni kun diina kanarraa kan ka'e isaan wajjin hin hojjedhu ani dhaaba kana keessa galee bilchiginnaa keessa galee bilchiginnaa isaan keessa jira wajjin hojjechuudha manna yooni qoraan falatee gurguree jiraadhina wayyaa jedhee gama biraatiin kadhattuu ta'ee yooni jiraadhina wayyaa jedhee egaa waldiddaan kan wajjin waldiddaan PP Oromiyaa fi waldiddaan PP Amaaraa akka hammaate nutti agarsiisa kuni keessa baay'ee wal jibbanii jiru keessa walitti dhufeenya wal argaa mataa isaatiin jibbanii jiru ammaanachi wal ga'iillee wajjiniin ta'anii waan tokko walii galanii bahuuf baay'ee rakkisaadha jedhamee jira. Maaliif wanti isaan jidduu jiru kuni hedduu hammaatadha. Walumaa galatti maaltu akkas adda isaan godhe waan addaa maaltu amma uumame kan jedhu kana xinnoo qulqulleeffachuu yaallee jirra. Xinnoo qulqulleeffachuu akka yaannetti rakkoon isaanii kan maddu amma dhiyoo kanatti torban tokko yookiin guyyaa 10 dura natti fakkaata isinii gabaasnee jira guyyaa sanaa isinitti himnee jirra. Tamasgan Xoroonaa rukutamee ture. Tamasgan Xoroonaa kan rukutame achuma bakka inni hojjetutti jedhanii waajjiruma isaa keessatti rukutamee jedhanii warri Tamasgan Xoroonaa rukutee hin qabamne. Tamasgan Xoroonaa fi Shimallis Abdiisaa hedduu wal jibbu. Tamasgan Xoroonaa fi Shimallis Abdiisaa wal rukutuudhaaf iyyuu wal barbaadaa akka turan ammas isinitti himnee turre. Kan wajjiniin karaa baay'eedhaanii wal jifachaa turan. Karaa baay'eedhaanii wal didaa turan. Shimallis Tamasgan Oromiyaa keessatti jeequmsa uumuu barbaada. Ijoollee keenya hundumaayyuu kan diina godhatee itti duulu isaa jedhee ture. Sanaan alaa Tamasgan Xoroonaa Finfinnee olaantummaadha yookiin anatu keessaa qaba. Namni Amaaras keessa jira jechuudhaani fakkeenyaa fi wanti biiroon waajjiraaleen Amaaraa gara Finfinneetti akka jijjiiraman. Kana duras lafa asitti qabnaa gamoo asitti ijaarsisaa jirra. Gamoon keenya
ammaanachi wanta baay'ee asitti hojjennaa jedhee dubbachuun isaa yaadatama. Kuni warra Oromiyaa biratti bilchiginna Oromiyaa biratti mufaatii guddaa uumeera. Maaliidhaaf asitti galtu maaliif nuti isin eeyyame jechuun Finfinneen mootummaa teessoo federaalaati malee kan keessanii miti. Nuti lafa keenya waan ta'eef as jiraachaa jirra. Waan akkasii gaafa kaasan warri bilchiginnaa Amaaraa immoo Finfinnee keessaa harka 45 Amaara waan ta'eef uummata keenyatu as jira, uummata keenya tajaajiluu qabnaa jechaa turani. Haala kanaan egaa erga afaan walitti darbaniin booda akka jedhamutti Tamasgen Xirunee namoota tokkoo fi meeshaa waraanaa fa'aa naannoon Amaaraa lafa jala Finfinnee galchaa turanii jedhama. Achirraa kan ka'e shakkii kanarraa Shimallis ajaja kennee ture naannoo Kuyyuu naannoo Gabra Gurraacha kanatti sakatta'iinsi cimaan akka godhamu. Sakatta'iinsi cimaan gaafa godhamu hin sakattaamnu jedhanii gaafa isaan didanii dhukaasa fa'aa itti bananii ture. Dhukaasa sana gaafa itti bananii naannoon Amaaraa uwwee iyyee beekatii fi Finfinnee akka hin deemne godhanii jiru. Warri Oromiyaa bilchiginnaan Oromiyaa gufuun itti ta'ee jira jedhanii iyyaa turani. Abiyyitti simatanii ture. Achi Abiyyi dheekkamee wanta sanaa ergasii dhiisee ture. Sana booda dubbiin kun akkuma haala kanaan akkuma itti fufetti waldiddaan kun akkuma itti fufetti boodderraa waraanni Tigraay wajjin jalqabe. Waraanni Tigraay wajjin gaafa jalqabu waraana kana kan jalqabe jarma Tamasgen kanaa fi akkuma kana dura dubbatee Abbaraa Addaamuu nutu jalqabee jedhee jira. Achiin booda Tamasgeniin Abiyyi waadaa galee fi waan turee fi Dammallaash achiin kaasa warra Oromiyaa sana achii kaaseen iddoo sana sii kennaa jedheeni akkuma waadaa galee achirra kaa'ee. Achirra erga kaa'een booda Tamasgen dhufee torban yoo ta'u guutiin wanta Dammallaash ijaare guutuu jalaa bittinneessee warra Dammallaash ijaarate nama 250 ol achi keessaa bittinneessuu isaa isinitti himee jira. Isaan suni warra ittaanaa daayirektara maali warra biyya alaatii maal qoratanii diyaasporaa warra basaasanii warra biyya keessatti waa'ee intelligence financial intelligence wanta baay'ee damee baay'ee qaba. Isa hunda kaaseeti nama ofiitiin yookiin warra Amaaraa kana fidee achitti muudee kun egaa mufaatii guddaa Oromoo achi keessa jiranii fi warra bilchiginnaa jidduutti uume. Kanarraa kan ka'e amma shakkiin jiru Tamasgen Xirunee warri rukutee warra itti walitti dhufeenya bilchiginnaa Oromiyaa wajjiniin qaban ta'uun oolle jedhaniiti. Namni isa rukute kun hin beekamu hin qabamnes. Kanarraa kan ka'e isaanii warri Amaaraa wanti kun akka bahu hin barbaanne. Icceetiin kun akka bahu hin barbaanne. Icceetiin kun jalqaba erga baheen booda dafanii fiiganii dhoksanii sagantaan irratti hin hojjetamne miidiyaan isaanii tokko waan kana kan inni dubbate kan inni gabaase hin jiru. Maaliif dubbiin kun akka ukkaamamu barbaadu icceetii isaanii waan ta'eef rakkoo isaanii waan ta'eef haala kanaan egaa kan amma rakkoo guddaan jidduutti uumamaa jiru. Kanarraan hidhiitti cinaannachaa jiru. Namoonni baay'een Shimallis hin bu'u taanan Taayyeen hin bu'u taanan warri Oromiyaa keessa jiraniin aangoo irraa hin bu'an taananii isin wajjin hin hojjennu bilchiginnaa keessaayyuu hin baana jedhanii sodaachisaa jiru. Gama biraatiin garuu yoo laallee jennu kana kanarraa kan ka'e kan aangoos gadhiisaa jiranii sodaachisuudhaaf yaani isin wajjin hin hojjettu jedhanii warri Oromiyaa immoo inumaayyuu keessa dabartanii jirtu. Amma juuntaan lammaffaa isiniidha. Juuntaa lammaffaa kanarratti tarkaanfii fudhachuu qabna. Amaarri deemee dhiphatee gandatti galee jira. Akka biyyaatti yaaduu dhiisanii lafa cittuudhaaf kan isaan yaadanii. Lafa cittuu sana jedhanii lafa Tigraay saamanii lafa Beenishaangul saamanii achiin booda lafa biraattis deemuudhaaf ta'u. Oromiyaattis dhufuudhaaf ta'u. Kaayyoon keessan nu galaa wanti isin barbaaddan nu galaa. Wanti isin barbaaddan walumaa galatti biyyattiin kun akka guddattu biyyattiin kun akka ceetu otoo hin ta'in gareen keessan olaantummaa akka fudhatu barbaaddu. Kana waan ta'eef waliigaluu hin dandeenyu jechaa jiru.
amma walitti bu'iinsa kana amma dhaaba keessa waliigaltee hin jiru akka hin jedhamne akka ummanni abdiin kutanne akka ummanni hin fincille jedhanii Abiyyi lamaanuu akeekkachiisee jira. Abiyyi akeekkachiisee akka duraasan wanta hunda baasaa hin jiran. Fakkeenyaaf har'aa Beenishaangulitti yommuu namni hedduu namni yoo akka namni baay'een jedhutti nama 115 oltu ajjeefame. Kana duraan kan yoo namni tokko gabaase kan gabaasaa ture maas miidiyaan Amaaraa hin gabaasne, kan Beenishaangul hin gabaasne, kan Oromiyaa hin gabaasne, wanta kana akka nama arginitti irra darbaa jiru. Lammaffaa rakkoowwan walitti dubbachuu kana namoonni dhuunfaadhaanii karaa feesbuukiitiinis haa ta'u karaa garaagaraatiin kan barreessaa turan kana amma dubbachaa hin jiranii. Kuni hundi kan nutti agarsiisu maalinni waldiddaa kana ukkaamsaa jiru. Waldiddaan kun ukkaamamee gaafa achi dhoo'e maal ta'uu akka danda'u egaa tilmaamuu ni dandeessu. Hundumaafiyyuu rakkoo guddaa fi balaa guddaan as deemaa akka jirudha kan hubachaa jirru. Egaa waa'een biltsiginnaa kuni akkasii gama biraatiin Jawaarii fi waahillan isaa mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Jawaarii fi waahillan isaa har'aa namoonni baay'een akkuma hordoftan OMN faas gabaasaa turanii mana murtiitti dhiyaatanii mana murtiitti manni murtii suni bilisa ture nama hundumaafiyyuu namni barbaade galee laaluu ni danda'a ture. Haala sanaan namni hedduun hanga galmi sun guutee bakka dhaabbatan dhabanitti kan guutee ture jedhanii haala kanaan murtiin isaan ittiin himatan keessattuyyuu shororkeessummaa akkasumas miidiyaadhaanii namoota jeequmsaaf kakaasuu meeshaa waraanaa qabatanii jiru kan jedhu sun hundumtuyyuu kufee jira jedhanii jiru. Duras kana deddeebinee isinitti himnee jirra. Kuni fudhatama hin qabu. Qorataan yakka kanaa hidhamee jira amma akka qorataan kun dubbatee fi namoonni isatti dhiyaatan akka dubbatanitti waan ittiin himatan kuni homaa waan tokko waan bu'aa hin qabne. Waanuma ragaa irratti argachuu hin dandeenyedha jedhanii jiru. Haala kanaan egaa ragaawwan kun hundumtuyyuu kufee jira. Tarii kan ragaa irratti argachuu danda'anii fi saatalaayitii manatti argame jedhan sanidha. Saatalaayitiin suni wanti isaan jechuu danda'an saatalaayitiidha otoo hin ta'in seeraan ala biyya alaatii gale otoo gumruukiin ittiin kaffalamini. Kontiroobaandiidhaan gale jedhanii isheedhaan himachuu danda'u. Ishee sana ragaan immoo ragaa achi warra gumruukii sana keessaa karaa seeratiin galus karaa seeratiin nagaatiin galus balleessuu danda'u ishee achi keessaa. Isa sana balleessanii achiin booda isaa fi itti gaafatamaa gochuu ni danda'u. Sanaan ala most probably egaa amma guyyaa 10tti kan isaan beellamanii guyyaa 10 booda yoo garaa laafanii wabiidhaan baasuu ni danda'u. Sanaan ala tarii ishiidhaan qofa itti gaafatamaa ta'uu ni danda'a. Inni immoo waanuma wabiidhaan baasisuu danda'udha kan jedhani namoonni baay'een kan dubbachaa jirani. Egaa mee jala buunee hordofnee isinitti himna kanas. Kan ittaanee jiru oduun keenya waraanni Suudaanii fi Itoophiyaa eegalee jira. Waraanni Suudaanii fi Itoophiyaa har'aa Suudaanii Itoophiyaan xiyyaraan reebdee jettee jirti. Kanaanii baay'ee sodaadhee jiraanii baay'ee naheen jira jettee jirti. Sanaan alas Misraan har'aa ibsa baastee jirti. Daily Nation akka gabaasetti Misraanii waraanni waan milishaan Itoophiyaa kaleessa dubartoota Suudaanii 5 ajjeesanii jiru jedhamee jira. Haala sanaan wanti isaan godhan suni uummata nagaa irratti wanti isaan godhan kuni tasuma waan laayyootti bira darbamuu miti jettee jirti. Kanaanii guutumaan guututti nan balaaleffadha jettee jirti. Amma Suudaaniin immoo Itoophiyaan xiyyaraan na rukuttee jirti jettee jirti. Eenyuunis oduu himaanii
ministeera haajaa biyya alaa Itoophiyaa irraa akka dubbatetti daangaa keessa dabarteerti. Itoophiyaan daangaa dabartee Suudaaniin dhiifama. Suudaaniin daangaa dabartee aga obsinee fi oli taatee jirti. Kanaafiyyuu ammaan achi obsa fixannee jirra jedhee jira. Haaluma kanaan egaa meeshaa waraanaa gurguddaa gara daangaa Suudaanitti fe'amaa jira jedhamee jira. Haala kanaan waraanichi yeroo dhiyoo keessatti naannoo Gondar saniin ka'uun isaa hin oolu. Naannoo Gondar saniin waraanichi gaafa ka'ee egaa Suudaaniin daangaa Itoophiyaa keessa jirti yookiin daangaa duraan kan Itoophiyaa ta'e keessa jirti. Haala kanaan waraanichi hamaa ta'uudhaaf deema. Namoonni baay'een akka tilmaamanitti Misraanii Suudaan irra gortee Itoophiyaa rukutuu dandeessi, Itoophiyaan dandamachuu dhiisuu dandeessi jedhanii kan akka hin dandamanne godhu immoo militariin Itoophiyaa amma yeroo kamiyyuu gadi kufeera. Duraan dursee humna qaba kan jedhamee yaadamu kan makaanaayizdi ta'e. Makaanaayizdiin biyyattiin qabdu cimaan kaaba ture. Kan kaaba ture suni akka hin taane ta'ee barbadaa'ee jira amma. Isa taanee warri haftellee meeshaa waraanaa hamma tokko kan qabullee waraana Tigraay san irratti barbadaa'ee jira. Amma biyyattiin harka duwwaa warra sirriitti hidhatee jiru warra meeshaa waraanaa gurguddaa qabuu fi warra Ameerikaan sirriitti addunyaarraa Misraa jechuun addunyaarraa Israa'elitti taantee kan gargaarsa gara hundumaa diyyuu gara militariitiin isaa ta'u gara maallaqaatiin argattuudha. Ishii kana wajjin wal waraanuudhaaf deemaa jira. Kun immoo biyyattii irratti kisaaraa guddaa fiduu danda'a. Kuni otoo itti hafee gaariidha jedhanii jiru. Namoonni baay'een dhimma kana kan isaan kaasanii dhimma kana kan isaan mari'atanii duraan dursee rakkoon biyya keessayyuu furmaata hin arganne. Uummanni yookiin mootummaa mana keessaa dhibee qabu yoo diinni alaa itti dhufu kan manaa sitti hammaataa, kan alaa sitti hammaataa, kufaatiin kufni kufaa. Kanaafi otoo beekaa ta'e namtichi kun biyyattii kana qaamni baraaruu danda'u hundumtuu iyyuu dura wanti inni hojjechuu qabu mana tolfachuu qaba. Mana keessa rakkoo jiru kanaaf furmaata laachuu qaba. Inni immoo warra hidhaman kana gadhiisanii isaanuma wajjin hundumaayyuu warra Tigraayis haa ta'u, warra bosona jiranis haa ta'u, warra hidhaa jiranis haa ta'u hundumaayyuu affeeranii minjala tokko irratti taa'anii wajjin mari'atanii furmaata waliin barbaadudha. Gaafa mana keessaa wal ta'anii alaas wanti jiru hagas hin hammaatu rakkoos hin ta'u. Kana rakkoon kan jiru ala keessa rakkoo waan jiruufi kan roorroon kun nutti hammaate mana keessa rakkoo waan jiruufi rakkoon manaa kan immoo akka hin hiikanne kan godhu warra kaanii Araboota mataa isaatiin ija shakkiitiin ilaaluu qabna. Gara tokkoonii Suudaanii fi gara tokkoonii warri Saudii fi warri United Arab Emirates warra Tigraay irratti akka fincilan diroonii kennuudhaan wal waraanti sun akka deemuu fi biyyattiin humna akka dhabdu erga godhaniin booda achi Suudaanii immoo deeggaranii Suudaanii fi Misraanii gama tokko goranii yeroo biyyattiin dadhabde kanatti deebi'anii dhufuun isaanii strategy warri Middle East kun yookiin Araboonni Afrikaa keessatti fayyadamuudha deemanidha. Divide and conquer kana fayyadamuudhaaf deemu. Jalqaba adda nu qoodanii jalqaba walitti nu duulchisanii achiin booda amma deebinee erga dadhabne booda nutti duulanii. Kanaafi kana baruu qabna. Kana kuni otoo beekaa ta'e otoo namni gorsu jiraate otoo namni sammuu qabu jiraate kana hunda irra aanuudhaaf kan nu kana irra aanuudhaaf kan nu barbaachisu tokkummaa keenya kan biyya keessaa cimsinee rakkoo alaa nutti dhufu kana wajjin ofirraa qolachuu ni dandeenya jedhanii jiru. Egaa Abiyyi short sightedidha. Abiyyi waan emotion isaa itti hime malee waan miirri isaa itti hime malee fageessee yaadu garagalee ilaalu yeroodhaaf inni itti fakkaatee jennaan gochuudhuma dura maddamariidha jedhee maddamariin koo hunduma maddamariin koo miti Itoophiyaa Afrikaa addunyaa tokko godha jedhee kan inni yaadaa ture. Lafuma kayoo taalee isiniin araarsaa maaliif wal loltuu maalidha jedhee Suudaanii keessas galaa ture.
Sudaanii kibbaasii isiniin araarsaa jedhee ture. Amma garuu tokkooyyuu jalaa dhabame tokkooyyuu miti biyyoota Afrikaa kana araarsuu Afrikaa bahaa kana walitti fiduuf araarsuu biyyattii keessa bilchiginnaa mataa isaatiin walitti araarsuu hin dandeenye. Kanaaf wanti inni jedhe sun wanti inni yaade suni fuurshidha. Wanti inni jedhe suni kufaadha. Sobaa. Foolsidha. Kanaafi kana hunda dhiisee marii waliigala godhame barbaachisaa taanaan inni aangoo gadhiisee biyyaa ol waan hin taaneef biyya hin caalu waan ta'eef jechuudha. Mootummaan ce'umsaa namoota garagaraadha. Dhaabbilee siyaasaa mana marii dhaabbilee siyaasaa hundaa'ee mana marii dhaabbilee siyaasaa sanaanii furmaata argachuu qabaa ture wanti kun. Sanaan ala amma haala deemnu kanaan ittan deema jedhee jennaani biyyattiin qilee hin jirre keessa galtii, biyyattiin danqaa hin jirre keessa galtii, diinagdeen biyyattii bakka gadi kufeetti jira. Otoo jennu diinagdee kana wajjiniin har'a kan ji'a ja'a gabaasa ji'a ja'a dhiyeessanii jiru. Gabaasa ji'a ja'a kanaanii qarshii yookiin sharafa biyya alaa buna saliixaa akkasumas gogaa fi kal'ee waan garagaraa kana biyya alaatti erginee qarshii doolaara biliyeena tokkoo fi qarshii miliyeena 300 argannee jirraa jedhanii. Egaa kuni exaggerationidha. Basically exaggerationidha. Hagasii hin argamne. Otuma hagasii iyyuu argame bara darbe biyyattiin biliyeena 3 argatte. Biyyatti akka waggaatti jechuudha. Biliyeena 3 argatte. Biyyattiin immoo biyya alaatti waan qabdu ergitee kan sharafni doolaariin biyya alaatti argattu daldalaan jechuudha. Biliyeena 3 ture bara darbe. Biyyattiin biliyeena 19 immoo meeshaa biyya alaatti galchite. Kana jechuun garaagarummaa biliyeena 16tu jira jechuudha. Kuni trade deficit jedhama. Trade deficit biliyeena 16 qabdi. Trade deficit biliyeena 16 kana kan bakka bu'u gargaarsanii qarshii biliyeena tokko oltu dhufa. Doolaarii biliyeena tokko oltu dhufa. Sanarraan kan hafe immoo diasporaan mataa isaatiin naannoo biliyeena tokkooti oliidha kan inni ergu biyya alaati. Sanaan alas liqaadha yookiin gargaarsan liqaadhaan wanta baay'ee argatti. Liqaadhaanis yoo xinnaate naannoo biliyeena tokko hin dhufa. Sana jedhameeti biyyattiin walumaa galatti kan baasii sana bakka buustu jechuudha. Amma bara kana bara darbe yeroo kanatti qarshii biliyeena tokkoo fi miliyeena 500 biliyeena 3 yoo argatteette ji'a jaatti qarshii biliyeena tokkoo fi miliyeena 500dha kan argame bara darbe yeroo kanatti jechuudha. Bara kana immoo sanaa gadi akka isaan jedhanitti staatistiksii Itoophiyaati kun. Staatistiksii Itoophiyaati garuu walumaa galatti olaallee jenne wanti biyyattiin bara kana biyya alaatti ergitee argattee miliyeena 800 caalu. Koronaan waan jiruu fi koronaa kanaanii biyyoonni baay'een waan biyya alaatii dhufu hin barbaadanii daldalli qorree jira. Kan hunduma caala kan isaanii hojjechaa turan yookiin kan isaanii galii irraa argatan buna. Daldala bunaa keessatti immoo beekna nutis keessa jirra. Daldala bunaa keessatti bara kana Ameerikaatti mataa isaatiin kan gale hedduu gadi hir'ateera. Koovidii irraa kan ka'e biyyoonni baay'een karaa cufaniiru. Namni deemee buna teestiin godhu ilaalu. Koffiin mataa isaatiin amma koffii shooppii warri jedhaman warri konsumeriidha buna dhiyeessan kun jechuudha. Isaanii naannoo parsantii 38tu cufame Ameerikaa keessaa. Riteelarii koffii riteelar warri jedhaman kun jechuudha. Walumaa galatti kuni wanta intarneet irra jirutu dabale malee wanti karaa fiizikaalii gurguramu akka kaafee akka reestoorantii maalii kuni walumaa galatti hedduu kasaaranii jiru.
Kun egaa dhiibbaa hagamii akka fiduudha gurgurtaadhuma bunaarratti bittaadhuma bunaarratti dhiibbaa akkamii akka fiduudha kana isaan hin hubatanii walumaa galatti diinagdeen gara kufuutti deemaa jira. Kanarraa kan ka'edha kaleessa akka isinitti himne qarshii 30,000 ol baasuu hin dandeessan kan jedhaman. Kanarraa kan ka'edha akka xalayaa argitan sanaa torban tokkotti yeroo 3 yeroo 5 oli baasuu hin dandeessan kan jedhaman. Kuni maal nutti agarsiisa egaa hagam akka rakkachaa jiranidha. Diinagdeen biyyattii hagam akka gadi bu'aa jirudha. Yeroo gabaabaa keessatti egaa of eeggachuun gaariidha. Nutis odeeffannoo isiniin gahuudhaa fi mootummichi mindaa kafaluu dadhabuullee gahuu danda'a jechaa jiru. Namoonni baay'een tarii